ኢየሱስ ጎፍታዳ አሜን ዋቀዩ አዳነጅራ አሜን ሚያርከሩ ኩታ ገለቴ ፈታ ዋቀዩራ ዋቀዩ ለፈከነጅራ እንጀዴ አሜን ነገለቴ ፈታቲ ዋቀዩራ ነማይ ኢቤ ካሌራን ፈዬ ቶርባናራ ሰኒቦዳ ዋንታንዳ ኤምቤኩ mana akimi demen wanta nago umbeku garu calliseman mana akimi deme wanta nago umbeku garu mala umbeku jedheni maqaan koo maddaan jedhama addanuma magaaluma kana mana akimi demen achitti kalee kubsattaafta kaleen kee mana fincaanii keerra baay'ee ciiseera wanti akka ixii wayitii kaleke baay'ee halmalee baay'ee kubsatteer ta'an ta'eef nuti hin dandeenyu garuu ati callisituma bishaan dhuginaa jedhanii wanta akka kiniinii wayinaaf kennaniituma nagaggeessanii mana yaalaa deemee jechuudha. Eessa deemtani mana yaalaa? Maqii hospitaalaan deemee. Hospitaala Maqii? Achirra deemee akka linkee baay'ee xiqqii huccii ta'eera. Ata ugaru jedhaniituma bishaan faayidaa ala ta'eera naan jedhaniituma wanta akka kiniinii wayinaaf kennanii bishaan itti dhugi jedhanii nagaggeessan. Saniin booda baqqaan iduu kootiin siyaamalaan akkam akka ta'e hin beeku waan nagoos hin beeku garuu na dafqisiisaa na fudhataa baqqaa maatiin kiyyallee sodaatee baqqaa miiloon nan du'a natti fakkaata garuu maatiin kollee sodaatanii torbanarraa karaa lafa kanaa ufee namni kalee dhukkubsatan koottaa karaa nas ba'aa jennaan karaa tas ba'ee saniin booda kaleen kee dhukkubsateera mana akimiillee deemeerraa karee keetiin jedhan jennaan kalee qofa miti baay'ee gadaamessa kee hamma hubutti dhukkubsatteertaa amma isarraallee bira birrii 22 sirratti hojjechiisanii saaxinii reeffatan argee jedhee yeroo raajiin naaf kadhatu baay'ee tokko nan gadde yaa Waaqayyo mana kee keessa tureera bara 1981 amane turmaatiin mana kee keessa ture si mararure har'a yoonumaallee si hojjechuu baadhee yoo cubbuun kollee baay'ate kaleessa homaa si biraan qaburee jireen baay'ee tokko nan boo'een kadhadhee saniin booda deemii karaa bishaan wayina obaasanii mana shitbeetii deemitii fincaa'ii koottunaan jedhanii fincaa'ee dhufee saniin booda nan galee ufan ilaalee nan fayyee kalee kanarra nan fayyee kanaaf yaa saba Waaqayyoo na galateeffadhaan jedha. Ni galateeffadhaan. Du'arraan oole na wada maqii ሐኪም ቤት ሄድኩኝና እዛ ኩላሊትሽን አሞሻል በጣም ከጥቅም ውጭ ሆኗል ብሎ ውሃም እየጠጣሽ ወደ ቤትሽ ሂጂ ብሎ የሆነ ትንሽ ክኒን ሰጡኝና ወደዚህ ላኩኝ። ከዛ በኋላ ምን እየሆንኩ ነው እያልኩኝ ያልበኛል ይወስደኛል በቃ መቀመጥ አልችልም መሄድ አልችልም ምን እየሆንኩ ነው ብዬ ወደዚህ መጣሁኝ። ከመጣሁ በኋላ ኩላሊታችሁን ያመማችሁ ሰዎች ወደዚህ ውጡ ስሉን ተነስቼ ወደዚህ መጣሁ። ከዛ በኋላ ወደ ሐኪም ቤትም ሄጄ ነበርና ለዚህ ነው ወደዚህ የወጣሁት ብዬ ስናገር ሱቻ አይደለም እንድትሞቺ በ22000 ብር ተደርጎብሻል። እኔ አሁን እያየው ያለሁት የሪሳ ሳጥን ነው ብለው ሲናገሩኝ እኔ ምን ሆኜ ነው አጽያቴ በስቶ ከሆነ ትላንትና ያገለገልኩት ትላንትና ካንተ ጋር ያሳለፍኩት ነገር አንተና አሳዝንህም ወይ እኔ እንዴት አስደጋሚ በኔ ላይ እንዴት ይሰራል ብዬ ድዛዘንኩኝና አለቀስኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ ቤቴ ገባሁ። አምናለሁ እግዚአብሔር ካየ ይሰብራል ብዬ አመንኩኝ። እግዚአብሔር አዳናኝ፣ ተፈወስ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሕዝብ እንዲያመሰግንልኝ ፈልጋለሁ። አጨብጭቡልኝ ጌታ። ስለዚህ ደግሞ እኔ በጣም ተደሰትኩ። ሳጥን ሊገዛበት የነበረ እኔ 5 ቆርቆሮ ለዚህ ቤተክርስቲያን አመጣለሁ ሰይጣን ይናደድ ብዬ ቃል ገባለሁ። አሜን 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 አሜን። ለበላ ሰከይተነ ማሂኩ ከናብ ጎፍታ ገለተ ጉዳፍና